Gooftaan waraana Abiy Ahmad gooftaan nafxanyaadha waraana bilisummaa Oromoo qofa jaalattanis jibbitanis. Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin Gullallee Wood injifannoo aanaa Gimbii. Injifannoon aanaa Gimbii magaalaa Maraachee fi naannoo Lolo jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n humna waraana mootummaa faashintii Abiy Ahmadiin hoogganamtu dhukkee irraa kaasee jira. WBO'nis injifannoo argateera. Baay'inni ishee 48 du'aa fi madoon galteerti. Kophee ishee rasaasa waliin gattee galii ta'eera. Baay'inni rasaasaa isiniif gabaasna Oromoon galaana irraan dhangalaana jedhe WBO'n zoonii lixaa. Oduu injifannoo WBO zoonii lixaa Oktoobar 17 2020 marroo marii sabaa itti muddeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Wallagga lixaa keessa socho'u waraana maafiyaa PP maqaa sakattaa WBO'n bobbaate ona Gimbiitti ganda Maraachee Wandaaboo jedhamutti tankaarfiin kaleessaas fudhateen du'aa fi madoon ishee adabuun injifannoo boonsaa galmeesse jiraachuu isaaniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Arras itti fufuun waraana maafiyaa PP daaraa gochuun jira. Leencichi bosonaa WBO'n wabii sabaa itti muddeera. Injifannoon galuun baranuma nafxanyaa facaanuus ammuma. IEOF WBO'n hawaaru seenaa hawwisoo WBO zoonii lixaa sanyii tufaamunaa qabsoon hidhannoo sanyii malee dadhabaa fi tirataadha. Siyaasni qawwee malee du'aadha. Waraanni bilisummaa Oromoo waan Oromoo ergeef mirgaaf eenyummaa isaa sirna bulchiinsa Abashaa jalatti kufee dhabe hundayyuu harka ummata isaatti deebisuuf falmaa kadhaawaa gochaa jira. Sirni kolonii nafxanyootaa fi arqoonni garboonfattoota impaayera Itoophiyaa dachee fi albuuda Oromoo qofa dhabamsiisanii osoo hin taane eenyummaa fi aadaa Oromoo waan calaqqisiisu hundaa itti duuluun dhabamsiisan. Qora qalbii sammuu Oromoo afaan qawweetiin dhimma bahuu cabsan. Akka Oromoon of hin ganne eenyummaa nafxanyaa fudhatu taasisan. Kunis hanga ABO'n bu'uureffamutti idda jabeeffatee itti fufe. ABO'n wareegama hedduu kaffaluun bakka maallaqa barbaachisutti maallaqa isaa baasuun an Oromoodha akka Oromoon jedhuu fi lafti isaas Oromiyaa akka jedhamu barsiisuu itti fufe. Wareegama sabboontota goototaa fi ayyoota hedduu boodas Oromoof Oromummaan dhabama irraa hambisuuf qarriffaa nafxanyootaa jalaa Oromoof Oromummaa hambisuu irra darbuun Oromoon gaafii mirgaa fi eenyummaa isaa akka finiinsu taasisaa jira. Gara mata duree kiyyaatti yeroon deebuu jedhe akkaataa ibsa kana WBO zoonii lixaa irraa keessa beektota bu'uura seenaa barreessanitti hawwisoon WBO zoonii eenyummaa Oromoo fi aadaa Oromoo alagaan dhabamaa waraana isaa barsiisuuf akkasumas hawaasa Oromoo afaan qawwee cinatti karaa aartiitiin hawwisoo sirbaaf geerarsaan eenyummaa isaa barsiisuus itti fufe. Akkasumas WBO'n onnachiisuu fi diina amilee cabsuuf dhimma itti bahamas tureera. Hawwisoon WBO zoonii lixaa bara 1985 irraa jalqabuun hanga bara 1992tti mootummaa ce'umsaa itti fufenye Jaal Araarsoo Jarraafuu nama jedhamuun hoogganamaa tureera. Jaal Araarsoon dhalataa Wallagga lixaa ona Masiibuu magaalaa Mandii yoo ta'u miseensota jajjaboo kanneen akka armaan gadiitti tarreeffame keessaa namoota muraasa maqaa isinii yaamnuun Waaqjiraa Raggaasaa Gidam, Jiksaa Abdiisaa Dambidolloo, Gammachuusuu keessaa Boojjii Coqorsaa, Zannabuu Gaaddisaa Gaawwoo Qebbee, Muhammad Gishuu Arsii Gaaddisee Waltajjii Gidam, Dabballee yookaan Dabballaa Giddu Galeessa Oromiyaa Nuuriyaa Muhammad Beggi, Shunaa Gujii Galgaloo Booranaa, Burqaa Nagaas Gidam, Iddosaa Ammayyuu Gidam, Shaashituu Dastaa Gaawwoo Qebbee, Abunee Tarraqaa Orroo Dongor, Boonsaa Xilawun Gidamii fi kanneen kana fakkaatan ammaaf maqaan isaanii hin dhoofne hedduudhatu jira. Hawwisoon WBO zoonii lixaa bara mootummaa ce'umsaa sirna impaayera Itoophiyaa yoo dhabamu har'a dhaloota qubeen deebi'ee biqilee jira. Seenaa hawwisoo WBO zoonii lixaa kutaa lammataa keessatti seenaa Jaal Araarsoo Jarraafuu qabannee isiniif dhiyeessina. Hawwisoon keenya amma kana sa'aa muraasa booda qilleensa irra ni oolchina jedhe WBO'n zoonii. Hamileen nu simadhaan uummata Oromoo yaamicha kan taasisaa jiru. Hamileen simatamu kana keessatti WBO'n qaroo uummata Oromoo waan ta'eef dantaa uummata Oromootiif kan beela'ee dheebotee hamma wareegama lubbuu aarsaa barbaachisu
argamsiisu hunda kaffalaa jirutti wanti dalagamu hunduu midhaaginni uummata isaatiin sanyii tufaamunaa injifannoon uummata Oromoof oduu injifannoo waboo zoonii giddu galeessa irraa onkololeessa 17 gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddu galeessa keessa socho'uun aanaa ilfataa hidhabuu sandii keessa kaambii diinaa aleeluun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Waboo waliin gara walabummaatti kan jedhamu waamichi uummata Oromoo hundaaf taasifamee jira. Bifuma kanaan adeemsa kanaan yoo itti fuufame mootummaa gabroonfataa fi harqoota ilmaan naaftanyaa ilma Oromoo irratti feete yeroo gabaabaa keessatti inni cabaa. Irree fi abdiin gaachana saba uummata Oromoo kan ta'e addee bilisummaa Oromoo gama fuulduraatti tankaafachuuf ganamaaf galgala akka hojjetaa jiru nam tokkollee hin shakkisiisu. Hojjechuu kana keessatti al kallattii osoo hin taane kallattiidhaan baasee dirreetti itti argisiisaa jira. Kudhaniin dhufanii kuma duwwaa ta'anii zeeroo ba'uun isaanii akka irraa mul'atu ergamtoota PP duwwaan duwwatti isaan baasee itti mul'isee jira. Gootummaan ilmaan Oromoo durirra jalqabee hanga ammaatti duubatti waan deebi'e hin qabu. Oromoon kan durirra caalaa yeroon amma jabaatee tokkummaa isaatiin falmatu amma ture. Waamichi ilmaan Oromoo walii galaatti sirna mootummaa gabroomsaa kana kuffisuuf tattaafachuun dirqama ilma Oromoo hundaati. Oromummaan maqaa osoo hin taane gara haqaatti hiikuudhaaf mootummaa gabroomsaa afaan qawweetiin deemu deebiin isaatis qawweedhuma malee karaa nagaatiin ulaan cufamee jira. Ulaa cufamte tana ammoo kan barsiisuu danda'u tokkummaa fi irree jabeenya qaban qofa yoo falmatan banuu danda'an. Falli barbaacha ilmi Oromoo angarraatti wareegama qaalii kaffalee baasaa jiru kun ammoo bu'uura qabsoo utubaa ilmaan Oromoo biyya lalistuu taateef diimokiraatawaa haqaa injifannoo gadaa siistem sana hundeessuuf itti fuulleffate hanga ammaatti Oromoon hin jalqabe malee galmaan hin geenye. Galmaan ga'uuf kan isa barbaachisu Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa bahee waan qabuun diina dura dhaabbatee wareegama barbaachisu hundaa kaffalee falmii mirga dhugaa sana dhugoomsuun nurratti dirqamaa jedhan walii galatti uummanni Oromoo bal'aan. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kanaa deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee uudirraa like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha. yaada kana akka nuti like share subscribe gootan kabajaa jaalala isin wajjin chaanaala keenya chaanaala gullallee uumuuf kan keessa